Deebinee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashama akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota kiyyee qaqqaalii guutuu addunyaa keessatti argamtan marti keessan waan haa dhufu. Baga irra deebiidhaan gara YouTube chaanala keenyaa dhuftan isiniin jecha har'aan tana appilikeeshinii ajaa'ibaa kan isa kana weebsaayitii Google Chrome irra malee hin argamne appilikeeshinaa haalaan barbaachisu kan maallaqaan pilaastoorii irraa bitamu tokko isiniif qabadhee dhufe bifa salphaadhaan osoo isin maallaqa gatii tokko ittiin kafallee isiniif qabadhee dhufeetiin jira na hordofaa isiniin jenna akkasuma YouTube keenya kana YouTube barumsaati like share subscribe godhuudhaan maatii channel kanaatti dabalamu hin dagatinaa isiniin jenna amma immoo directly gara application kanaa deemee isin agarsiisa application kuni faayidaan isaa WhatsApp-inis Messenger-inis ittisaala dawwala aadiinis namni yoo isiniif dawwale karaa salphaadhaan jawwaala fedherratti isiniif hojjechuu danda'a jawwaala hundarratti dalaga jechuudha amma application kana keessa seenee isin agarsiisu yeroo baay'ee namoonni baay'een isa kana Messenger nuuf waraabuu wanna nuuf waraabuu jechaa turan sagalee ittisaala nuuf waraabuu sagalee jawwaala keessaa dhufu waraabuu innaa jawwaala gubbaarraa madee kan jiru record screen recordii miti kun ammaan tana inni kun application ajaa'ibaati detailiin isaa keessa gad fagaata waan ta'eef kunoo haalli inni ammaan tana fakkeenyaaf dawwalaan namaa wajjin Messenger dawwalee haasee sa'aatii fi baraa fi waa hunda wajjin sakandii hangaana naas waa hunda wajjin naaf qabatee asitti dhufa isa kana immoo fakkeenyaaf isa kana Seetingii keessa seentanii isa kana banachuudhaaf waan tokko tokko seetingii keessa sirreessuu barbaachisa waan ta'eef seetingii keessa galee isin agarsiisu. Amma immoo seetingii keessa galee isa kana alloo godhuudhaaf ana amma alloo godhadhee itti fayyadamaa jira waan ta'eef keessan amma akkasitti isiniif hin fidu ana amma seetingii seeneetumaan isin agarsiisuu barbaada waan ta'eef seetingii kanarra tuyina. Erga kanatti asirra tuyinee obboleeyyan kiyya bakka tanarra dhufuu qabdan install app kan jedhu kanarra tuyixanii isa kana maqaan isa kanaatiin isiniif dhufa bakka tanatti isa kana alloo bakka tana qoftii godhuu qabdan isa jalaa kanallee yoo bantan humaa rakkoon qabu cinaacha kanarratti isiniif baasa waan ta'eef yoo kana bantan fuulaas gubbatti isiniif baasa immoo kana banattanii dhiiftan akkuma jirutti ta'a garaa keessaa jechuun inni kun. Kanaaf obboleeyyan kiyya baay'ee takka salphaadha itti fayyadamni isaallee akka malee hedduu salphaadha laafaadha waan ta'eef appilikeeshinni kun maallaqaan gurgurama pilaastoorii irratti maallaqaan gurgurama ammoo weebsaayitii irra seentanii weebsaayitii irra buufachuu qabdanii amma liinkii isa kanaa ani jawwaala kiyya jalaan isiniif ka'a YouTube kiyya jalaan isiniif ka'a ammoo isa kana itti fayyadamuu hin dagatina namoota baay'eetu karaa keessaatiin dhufee waa'ee isa kanarraa na gaafatee ture kanaafin irra isiniif qabadhee dhufe inni kun ammoo akkuma jiru kanatti banaa haa taa'ula. Inabil kan jiru kunii fi poone kaal kan jiru kun waa hunda waraaba inni kun jechuudha. Kanaaf baay'ee appilikeeshinaa nama dura isin barsiisarra baay'ee takka salphaadha itti fayyadamu hin dagatinaa waan nu dhageeffattaniif turtii gaarii isiniin jenna obboleeyyan kiyya like share subscribe godhuun hin dagatinaa barnoota haaraa guyyaa guyyaan harkattan waan ta'eef linkiin isa kanaa descriptionii YouTube kiyyaa jalaa fudhachuu hin dagatinaa isiniin jedha.